ilmi namaa huni qabeenya malee jiraachuu hin danda'u. Wanni rabbiin samii uumee rooba keessa kaayee dachii uumee tawaa magarsitu wanni godheef ilmi namaa qabeenyaan malatti hin jiraatu jechu. Akka godina Harargee dhaatitti godina Harargee Bahaseennaatti jiruun keenya jakkaa'u jiruun ummata keenya muka jimaa jedhan kana. Muka jimaa jedhan kana bakka abaarsa fuudhen beeynu durillee abaarsa waan qabu bakka abaarsa fuudhen beeynu ammoo mootummaan hin wallaaltu. Kanaafuu wanni jennu mootummaan quba qabaannaan harkarraa fudhachuudha nu qabdi. Ta quban qabne taanaan serattuu wanni isin quban qabne waan jiru waan yoo isin quban qabaannees barachuudha qabdii jenna insha Allah. Maaliif yoo jettan jimaa hoggaanii fi ja'an jimaan qabsaawaadha. Qabeenya biyyaati. Kan qabsaawee biyya bilisoomsu sababaa haa ta'u isa. Diboota habitu isa. Kan maallaqa dhiheessu isa. Kan nama kana masruufa isaa danda'u isa. Yoo qaceelanii bal'isanii gallaalan kulliin waan namni itti haajamuu jimaa kana ta'uun kijiban ta'u. Amma immoo jimaan kan nuti silaa mootummaa teenyarraa warshaa siidhaafaa godhanii cammaaqii faarraa godhanii Orobbaa Ameerikaa faa barsiisanii eeynu kana soogidda bituu dadhabe. Saniifuu mootummaa yoonii fi kanii abaarte taate deebisuudha qabdi. Yoommoo ka isiin quban qabne taates waan jimaa abaare sun nurraa qabdee jimaan kun bakka nu deebi'uudha qabaa kabajaadhaan mootummaa teenya gaafanna. Lammaffammas horii looniitii jira.